إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا It was in 1925, a very famous scientist. Barakum tokkoo fi dhibba sagalii fi 25tti saayintistii fi astiroonoomii beekamaan Edwin Hubble jedhamu gaalaksiiwwan walirraa fagaataa jiran jedhee dubbate. Kana jechuun hawaan tun bal'ataa jirti jechuudha. Qur'aanni dhimma kana waggaa 1400 dura suuraa Az-Zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 47 irratti akkana jechuun ibse. Nuti uumama samii bal'ifnee uumne. Jechi afaan Arabaa kan muusicuun jedhu hawaan bal'oo tahuu yookiin bal'ataa jiraachuu ibsa. Qur'aanni waggaa 1400 dura hawaan bal'ataa jirtii jechuun ibse. Nuti waan kana dhiheenya kana amata 80 fi 90 dura beeyne. Akka saayintistiin beekamaan Stephen Hawking kitaaba isaa A Brief History of Time jedhu keessatti barreessetti qorannoon ammayyaa kan hawaan bal'ataa jiraatuu si bira gahe kun argannoo guddicha jaarraa kanaatii jedhe. Kun garuu Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsame. Namoonni musliman tahin hawaan kana shakkan ummanni Arabaa gama astiroonomiitiin ummata beekumsa jabaa goonfate waan ta'eef Qur'aanni waa'ee astiroonomii haala kanaan dubbachuun isaa waan nama dinqisiisuu miti jechuu danda'an. An dubbii isaanii tan ummanni Arabaa gama astiroonomiitiin ummata beekumsa jabaa qabu jettuun walii gala. Garuu wantiin isaa yaadachiisuu barbaadu ummanni Arabaa gama astiroonomiitiin beekumsa jabaa kan qabaachuu danda'e eega Qur'aanni bu'ee jaarraa tokko ol dabreen booda. Kanaafuu ummanni Arabaa waa'ee astiroonomii Qur'aana irraa baratan malee Qur'aanni isaanirraa hin baran. Qur'aana keessa dhimmoota astiroonomii hedduu kan ummanni Arabaa hin dubbatinii fi nu ammoo dhiheenya kana bira geenye hedduutu jira. Gama fiiziksiitiin jaarraa hedduu dura tiyoorii atoomizim jedhamutu jira. Tiyooriin kun ummata Giriikiin keessattuu warra Dimokiraat jedhamaniin bu'uureeffame. Ummanni kun waggaa 2300 dura dachii tanarra jiraataa turan. Akka tiyoorii atoomizimii kanatti atamiin wantoota dachii tanarra jiran keessaa isarra xiqqaadha. Ummanni Arabaatis dhimma kana ni beekan. Jechi afaan Arabaa kan atamii ibsuudhaaf tajaajilu isa zarraax jedhu kana. Ummanni Arabaatis wanni irra xiqqaan atamii gadii hin jiru yaada jedhu amanaa turan. Qur'aanni waa'ee atamii irraa ni dubbata. Arraan tana gama fiiziksiitiin eega saayinsiin sadarkaa guddaarra gaheen booda atamiin waan xiqqaa dachii tanarra jiru kan amala elementoota hundaa qabatuu danda'uu fi kan qoodamuu danda'u ta'uusaa bira gahamee jira. Kana jechuun Qur'aanni wanni dubbate sirrii miti jechuudha. Qur'aanni suuraa 7 suuraa 34ffaa aayaa 3 irratti fi suuraa Yunus suuraa 10ffaa aayaa 61 irratti yaada kan akkanatti ibse. Warri kafare qiyaamaan nutti hin dhuftuu je'i rabbii kiyyaan isiniif kakadhee qiyaamaan isinitti dhufti. Rabbiin khawwaan namarraa fagoo hunda beeku. Rabbiirraa wanni takkalleen hin dhokattu. Wanni haga mizaanaa xiqqolleen yookiin zarraa samii fi dachii keessatti wanni sanii gadilleen wanni sanirra guddoolleen tan kitaaba wanni hundi keessatti katabame keessa jirtu malee hin taane. Kanaafuu Qur'aanni waan dhokataa ni beeka. Waa'ee atamiitis ni beeka. Kitaaba isaa keessatti wanni atamii gadii fi oliitiis akka jirtu ibsee jira. Qur'aanni waggaa 1400 dura wantoonni atamii gadii akka jiran ibse. Waan kana saayinsiin dhiheenya kana bira gahe. Gama haayidrooloojiitiin waa'ee marsaa bishaanii mana barumsaatti barannee jirra. Waa'een marsaa bishaanii yeroo duraatiif bara 1590tti nama saha Bernaard Paalis jedhamuun ibsame. Akka mana barumsaatti barannetti bishaan garbarraa hurka. Itti aansuun duumessa ta'a. Duumessi kun gara bakka barbaadamuu deema. Ol ka'ee wal hacuuca. Sanbooda roobni rooba. Itti aansee gara garbaa seena. Haala kanaan marsaan bishaanii xumurama. Bara durii dhaloota Ciisaa dura jaarraa 7ffaa keessa namni Giriik kan maqaa Thaalis Oomoliisos jedhamuun beekamu hurkaa garbarraa bahuutu qilleensaan butamee eega baheen booda roobaa jedhe. Ummanni roobni akkamitti akka bu'uun beeku ture. Jaarraa 7ffaa dhaloota Ciisaa dura Thaalis Oomoliisos hurkaa garbarraa bahuutu qilleensaan butamee eega baheen booda roobaa jedhee dubbate. Ummanni bishaan lafa jalaa eessaa akka dhufuun beeku. Bara Pilaatoon faan jiranittis ummanni yaada roobni eega roobeen booda bishaan kun booyii qulqulluun gara garbaa Astaataras jedhamuus seena jedhu amanaa turan. Ummanni bishaan lafa jalaa kun eessaa akka dhufu waan hin beeyneef yaada qilleensi bishaan gadhiibee lafa jala seensisa jedhutti amanaa turan.
yaanni kun hanga jaarraa 17ffaattis itti amanamaa ture. Xiinxaltoota gurguddaa kan ja'aman namoonni akka Descartes yaada kanatti amanaa turan. Jaarraa 19ffaa irratti ammoo uummanni yaada Aristootil amanaa ture. Sunis bishaan lafarraa hurkee gaarreen gubbatti eega qabbanaaween booda gara laggeen yaa'utti seena kan ja'u fudhatan. Arraan tan akka bira geenyetti bishaan lafa jalaa kan argamu rooba samiirraa bu'uuni. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Az-Zumar suuraa 39ffaa aayat 21 irratti akkana jedha. Sa hin beeyne akka Rabbiin bishaan samii buusee bakka irraa maddu seensise. Akka dachii keessaa iddoo burqituu fi laggeen yaa'an keessa galche. Kana eega bishaan san buusee midhaaniin magarsu. Qur'aanni suuraa Ruum suuraa 30ffaa aayat 24 irratti Rabbiin samiirraa bishaan buusa. Bishaan saniin dachii goggoydee duute jiraachisaa ja'a. Qur'aanni suuraa Al-Mu'minuun suuraa 23ffaa aayat 18 irratti bishaan samiirraa buufnee jirra. Bishaan san dachii keessaa fi gubbaarra jiraachifnee ja'a. Qur'aanni suuraa Al-Hijr suuraa 15ffaa aayat 22 irratti nuti qilleensa duumessa dorrobsu ergine ja'a. Jechi afaan Arabaa bakka tanatti ibsame. Kan lawaaqi ja'u kana hundee jecha laqi ja'urraa dhufe dorrobsuu jechuudha. Nuti qilleensa duumessa dorrobsu ergine duumessa sanirraa bishaan buusne. Arraan tan akka saayinsii nutti himutti dhukkeen qilleensaan guuramu duumessa dorrobsa. Karaan lammadaa ammoo duumessi walitti dhufuun eega hangaasuun uumameen booda bishaan samiirraa gabbu'a. Dhaamsi wal fakkaataan waa'ee haayidiroolojii fi marsaa bishaanii Qur'aana keessatti ibsamee jira. Suuraa Nuur suuraa 24ffaa aayat 43 irratti sa hin garree akka Rabbiin duumessatti oofu kan eegasii duumessa faca'ee jiru walitti qabee muraa takka qofa godhu kan eegasii walitti tuuteessu rooba isaa qaawa samii san keessaan bahu ni garta. Qur'aanni suuraa Ruum suuraa 30ffaa aayat 48 irratti Rabbiin kan qilleensa ergu qilleensi san duumessa kaasee oofa samii keessa qilleensa san facaasa rooba qaawa duumessaa keessaa baasa. Qur'aanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan irraa dubbata. Qur'aanni suuraa Xaariq suuraa 86ffaa aayat 11 irratti akkana jedha. Wassamaa'i dhaatir raja' samii rooba qabdu tan amatarraa roobaan deebitu. Samiin gombisaa dachii eeguu ta'u wajjiin ifa miidhaa qaban kan samii gubbaa dhufan deebisu wajjiin bishaan lafarraa ol hurkuus qabee gara lafaa deebisa. Qur'aanni suuraa Nuur suuraa 24ffaa aayat 43 irratti akkana jedha. Duumessa akka gaaraatti tuulamerraa bishaan garroobsine. Wayita xayyaaraan imallu hubadhaa xayyaarri waggaa 1400 dura jiru. Wayita ol baanee duumessa gallaallu duumessi tuuta gaarreenii fakkaata. Duumessi gaara fakkaatee mul'ata. Hubadhaa Qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura ibse. Qur'aanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan bakka hedduutti ibse. Aayatoota hedduu kaniin amma isiniif himeen cinatti aayatoonni biroo hedduun kan waa'ee marsaa bishaanirraa dubbatan ni jiran. Suuraa Ahraaf suuraa 7ffaa aayat 57 suuraa Ra'ad suuraa 13ffaa aayat 17 irratti suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa aayat 48 fi 49 irratti suuraa Faaxir suuraa 35ffaa aayat 9ffaa irratti suuraa Yaasiin suuraa 36ffaa aayat 34 irratti suuraa Jaafiyaa suuraa 45ffaa aayat 5ffaa irratti suuraa Qaaf suuraa 50ffaa aayat 9 fi 10 irratti suuraa Al-Waaqi'a suuraa 56ffaa aayat 67 hanga 70 irratti suuraa Mulk suuraa 67ffaa aayat 30ffaa irratti aayata Qur'aanaa hedduu kan waa'ee marsaa bishaanii qofarraa dubbatan tarreessuu ni danda'ama. Waa'ee haayidiroolojii fi marsaa bishaanii kan Qur'aana keessatti ibsame irratti haasawa dheeraa haasa'uu ni dandeessa. In the field of geology, and the geologists today they tell us